kan jiru doolaara 8 sana akkaataa kamiin arganna yookaan immoo doolaara 8 isaa fi akkaataa kamiin arganna kan jedhu namoota baay'eettidha kan bitaa galu karaa akkaataa kamiin akka argannu jechuudha. Innis inni jalqabaa akkaataa kamiin arganna kan jedhu Ashamaa akkam jirtu? Viidiyoo yeroo darbee keessatti akkaataa kamiin pop account akka bannu akkasumas immoo viidiyoo isa lammaffaa irratti akkaataa kamiin live akka seennu akkaataa kamiin paartii akka seennu rewaardiiwwan keenya akkaataa kamiin akka fudhannu dhiirotaafis shamarraniifis akkasumas immoo amma qarshii meeqaatti illee akka aappii kanarraa hojjetamaa jiru isiniif hojjedheen jira. Har'a immoo akkaataa kamiin doolaara 14 yookaan immoo poointii 140 fudhanna kan jedhu waliin ilaallaa. Amma xumura viidiyootti na waliin tura. Tole jalqaba osoo akkaataa kamiin invite goonu isinitti argisiisin dura invite irraan akkaataa kamiinidha kan nuti doolaara 14 argannu yookaan immoo doolaara 14 shamarran qofaaf immoo dhiirotaanis nuuf kennaa kan jedhu namoonni baay'eetti kan gaaffii uumudha. Dhiirotaan kan nuti argannu doolaara 8 qofadha. Invite yoo goonu doolaara 8 qofa arganna. Shamarraniin garuu doolaara 14 guutuudha kan nuti argannu. Maaliifidha dhiirotaan kan nuti doolaara 8 qofa argannuuf dhiironni aappicha harka bananii booddee guyyaa jalqabaa laayivii seenuu hin danda'an yookaan immoo level 5 amma galuu hin dandeenyetti akkuma viidiyoo kana dura darbe irratti isinii kaase irratti laayivii seenuu hin danda'an. Kanaaf dhiironni amma levelii isaanii guddisanii yookaan immoo weelzi levelii isaanii guddisanii laayivii seenuu jalqabanitti kan dhiirota doolaara 14 sana keessaa doolaara 8 qofa arganna jechuudha. Kan shamarranii garuu guyyaa jalqabaa akka isaan dhufanii laayivii seenanii yookaan immoo akka isaan dhufanii laayivii jalqabanii jalqabeetidha kan nuuf lakkaa'u jalqabu. Mee ruulii kana isinittan argisiisa. Garuu namoota invite gochuudhaaf akkam goonitu invite keessa akka gallu isinittan hima. Jalqaba bakka ampoolii kan fakkaattu kana yookaan immoo aappii keessan haala kanaan erga bantaniin booddee ishee shanaffaarra jirtu yookaan immoo wantoota arfan jiran kana keessa ishee ampoolii fakkaattu kana ni tuqna. Yeroo isa haala kanaan tuqnee gara piroofaayilii keenyaatti nu galcha. Kan kiyya irratti wantoonni dabalaman jiru maaliif ejentii waan ta'ee jiruuf wantoonni dabalaman jiru. Kan keessanis invaayitiin naannoo kanarratti isiniif mul'achuu danda'a yookaan immoo akkuma kan kiyyaa bakka kanatti isinitti mul'achuu danda'a. Bakki isin jalaa jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kanaaf invaayitii gochuudhaaf isa kana tuqna. Invaayitii isa jedhu kana ni tuqna. Sana booddee haala kanaan nuuf bana. Invaayitii haala kanaan nuuf bana. Akka invaayitii goonuuf doolaara meeqa akka argannu illee bakka kanatti nuuf ibsa. Doolaara 14 nama tokkorraa nama tokko invaayitii gootanii namni sun shamarra yoo taate laayivii guyyaa ishiin galturraa kaaseetidha kan nuuf lakkaa'u jalqabu. Guyyaa jalqaba ishiin laayivii ishee jalqabdee yookaan immoo laayivii irra galtee hojjechuu jalqabdee irraa kaaseetidha kan nuuf lakkaa'u. Mee ruulii asirra jiran isinitti argisiisu. Osoo akkaataa kamiin akka invaayitii gootan ittiin galiin isaan isinitti argisiisa. Ruul kan jedhu kanarra galeen jechuudha. Tole akkaataa kanaan jira. 10,000 isa jalqabaa kan nuti ittiin argannu nama tokko invaayitii gootanii doolaara tokko yookaan immoo 10,000 isa jalqabaa kan isin ittiin argattan namni sun invaayitii gootan sun shamarran sun guyyaa jalqabaa sa'aatii 24 keessatti yoo ishiin laayivii jalqabdeedha. Laayivii sana jalqabdee immoo guyyaa 7 keessattidha. Akka asirratti argaa jirtanitti guyyaa 7 keessatti sa'aatii 3 jalqabaa yeroo ishiin hojjettu 10,000 isinii kenna. Sa'aatii 3 jalqabaa kamidha? Namoota baay'eetti bitaa gala. Guyyaa jalqabaa sa'aatii 3 hojjechuu qabdi moo yookaan immoo guyyaa sa'aatiin 3 kun akkaataa kamiin kan jedhullee namoota baay'eetti bitaa yeroo inni galu jira. Sa'aatiin 3 inni jalqabaa kan jedhamu namni sun guyyaa jalqabaa sa'aatii 3f laayivii irra turuu danda'a. Yoo guyyaa jalqabaa sa'aatii 3f ture guyyaa lammaffaa akkuma inni laayivii isaa jalqabsiiseen 10,000 sun sin baragaa. Yookaan immoo guyyaa jalqabaa sa'aatii 2 rewaardii isaa fudhatee namni sun erga baheen booda guyyaa lammaffaa sa'aatii 1 yeroo inni rewaardii isaa fudhatu yookaan immoo 10,000 isaa ta'uu 20,000 biyyoota garaagaraatiin 20,000 biyyoonni kennu jira waan ta'eef yeroo inni fudhatu isiniif immoo meeqa kennaa 10,000 isa jalqabaa isiniif kennaa jechuudha. 10,000 inni lammaffaa immoo yookaan immoo doolaarri tokko inni lammaffaa immoo kan isin ittiin argattan yeroo namni kun guyyaa 7 keessatti sa'aatii 5f laayivii irra yoo turedha. Guyyaa jalqabaa guyyoota 7 jalqabaa keessatti sa'aatii 5f yoo ture yeroo jennu yoo namni sun sa'aatii 2 qofa hojjete guyyaa 2 sa'aatii 2 hojjete isa guyyaa sadaffaa sa'aatii 1 yoo hojjetudha. Sa'aatii 5 kan jedhamu jechuudha. Yookaan immoo namni sun sa'aatii 3 ni hojjeta taanaan guyyaa lammaffaatti illee isiniif kenna jechuudha. Isa 10,000 guyyaa lammaffaa kanatti isinii kenna yookaan immoo gara guyyaa sadaffaatti isin jala darbuu danda'a jechuudha.
Ittaansee kan jiru sa'aatii 8dha. Namni sun sa'aatii 8 yoo hojjete pilaatfoormii kanarraa akka dhufeen sa'aatii 8 yoo laayiv istiriimii isaa yookaan immoo laayiv biroodkaastii isa jedhamu kana yoo inni hojjete isiniif immoo meeqa kennachuudha? 10,000 yookaan immoo $1 isinii kennaa jechuudha. Kuni guyyaa 3 keessatti kan isin argattanidha. Ittaansee kan jiru $3 yookaan immoo poointii 30,000dha. $3 yookaan immoo poointii 30,000 kan argachuudhaaf inni jalqabaa namni sun laayiv irratti meeqa hojjechuu qaba? Sa'aatii 12 torban tokko keessatti hojjete isin dabalaa meeqa argattu jechuudha. Gaafa guyyaa torbaffaa sana meeqa argattu? 30,000 yookaan immoo poointii 30,000 yookaan $3 suni gara wanni keessanitti dhufa jechuudha. Gara invaayitii keessanitti dhufa. Isa tuqxanii riisiivdi gootu jechuudha. Kana kan torban tokko haala kanaan dhuma. Kan jiru $8 sana akkaataa kamiin arganna yookaan immoo $8 isa fe'u akkaataa kamiin arganna kan jedhu namoota baay'eettidha kan bitaa galu karaa akkaataa kamiin akka argannu jechuudha. Innis inni jalqabaa akkaataa kamiin arganna kan jedhu namni sun dhiiraafis shamarraniifis ni hojjetan kuni dhiirris shamarranis yoo haala kanaan hojjetanidha. Namni sun jalqabaa yoo $20 qaqqabe yookaan immoo poointii 100,000 yoo inni qaqqabu kan pilaatfoormicharraan argatuun alattidha. Kan pilaatfoormicharraan argatuun alatti riwaardii pilaatfoormicharraan argatuun alatti yaa inni kun dhiironni illee pilaatfoormicharraa poointiin isaan argatan hin jiru. Invaayitiidha malee invaayitiidhaan inni kan pilaatfoormichi kennuuf miti. Taaskiidhaan kan kennuuf miti. Inni ofii isaaniitii invaayit godhanii kan argatanidha. Akkasumas immoo giiftiiwwan garaa garaatiin naannoo $200 yoo qaqqabe 10,000 isinii kenna. $50 yoo qaqqabe 20,000 isinii kenna. $100 yookaan immoo poointii miliyoona 1 yoo qaqqabe 20,000 isinii kenna. Akkasumas immoo $200 yoo qaqqabe poointii 30,000 isinii kenna jechuudha. Guyyaa 30 keessattidha kun. Namni sun guyyaa 30 keessatti yoo inni sadarkaa kanaan doolaara amma kanaa yoo inni pilaatfoormicharraa meeq godhe yookaan immoo pilaatfoormicharraa yoo argate isiniif immoo poointiiwwan kanaa yookaan immoo $14 jala jalaan isiniif kennaa deema jechuudha. Rooliiwwan jiran kana fakkaatu akkaataa kanaanidha kan nuti argannu. Kanaaf isin namoota yeroo jalqabsiistan dogoggora namoonni baay'een uumtan keessaa inni jalqaba. Sa'aatii namni sun itti invaayit gootanii fi sa'aatii nama sana itti laayivii jalqabuu sirriitti ilaalaatii fi authentication yookaan immoo viidiyoodhaan footoodhaan akka inni galmaa'u godha. Maaliif namni sun amma aappicha bansiistanii guyyaa jalqabaa yoo isin akkuma callistaniituma bakka ashaaraa kee kenniitii hojjedhu jettanii namni sun laayivii sana hin galle yoo ta'e guyyaa lammaffaa yeroo inni galu 10,000 kennaaf. Sana booddee garuu namni sun meeqatti gadi bu'a? Gara 1,000tti yookaan immoo 20,000 gara 2,000tti gadi bu'a. Kanaaf kan isin gochuu qabdan maalidha? Sa'aatii nama sanaa mijeessaafi. Namni sun amma fakkeenyaaf sa'aatii 6 yookaan immoo ganamas haa ta'u gootan invaayit yoo gootan namni sun guyyaa kana laayivii akka galuu danda'u gaafadha sirriitti. Laayivii galuu akka danda'u gaafadha. Namni sun laayivii galuu hin danda'a yoo ta'e maal gootu? Bakka fees authentication godhiitii gara laayivii kee deemiitii jalqabii jettanii jalqabsiisu sa'aatii 2 isaanii hojjeta riwaardii isaanii fudhata. Isa guyyaa ittaanus akkasuma sa'aatii 2 hojjeta 10,000 isaanii fudhata jechuudha. Garuu namni sun fees authentication godhee guyyaa jalqabaa sana osoo hin godhin sa'aatii tokko guutee jala darbee kan guyyaa jalqabaa sun riwaardii sun jala darbee kan guyyaa lammaffaa yoo hojjetu 10,000 yookaan 20,000 sana ni argata. Kan guyyaa sattaanu garuu kennuuf aappichi jechuudha. Kanaaf sa'aatii nama sanaa ergitanii fi akkasumas immoo namni sun sa'aatii itti banee sirriitti mijeessaafiiti nama sana affeeraa jechuudha. Ittaansee namni sana erga affeertaniin booda haala hojii isaa akkaataa kamiin akka hojjetu laayivii irraa akkaataa kamiin akka taa'u hundumasaa viidiyoo kana dura jirutti isiniif hojjedheen jira. Paartii 2 irratti jechuudha. Paartii 2 aappii kana hojjedhe irratti isiniif hojjedheen jira. Isa gara duubaa deebitanii ilaaluu dandeessu. Isa gara duubaa deebi'aati ilaala. Amma akkaataa kamiin nama invaayit goonu isinittan argisiisa. Yaa'u ani namoota 85 invaayit godheen jira. Garuu baay'inaan namoonni baay'een hojjenne wantan argachuu qabus namoota kanarraan arganne jechuudha. Namoota 85 godheen jira amma yoonaatti invaayitii yookaan immoo liinkii kiyyaan naannoo nama 85 galmaa'ee jira. Ani namoota baay'eedha kanan godheyyuu kan maqaa isaanii naa dhufe yookaan immoo kan akka anaan galan namoota kana naa fide malee namoota baay'eedha. Namoota 100 fi ol baay'eedha kan anan godhe. Garuu muraasa isaaniitidha kan maqaan isaanii naa fidu. Ani naannoo nama 200 yoo invaayit godheera ta'enno. Maaliif baay'een invaayit godha. Ani callisee namoota beeku qofa miti. Pilaatfoormii garaa garaarra deemee tiiktaakii akkasumas instaagiraamii wantoota akkas akkasiitti illee laayivii galuudhaan namoota invaayit nan godha.
isinis immoo haala kana namoota invite gochuu dandeessu jechuudha. Tole amma gara inviteetti adeemnu nama tokko invite gochuudhaaf kan isin gochuu qabdan bakka kana invite no kan jedhu kana tuqxu erga invite irra galtanii haala kanaan isinii dhufa kan keessanis gubbaarra $14 jedhee nama invite gootan yoo jiraate bakka kanatti maqaa isaanii isinii fida. Invite no isa jedhu kana tuqxu jechuudha. Yeroo invite no bakka jedhu kana tuqxan maal isinii fida aappiiwwan 4 isinii fida. Aappiiwwan 4 isinii fida haala kanaan. Aappiiwwan arfan kun iyyuu maalidha wanta biraa isinitti hin fakkaatin kanuma keessanii. Liinkii garaagaraati malee kanuma keessanii liinkiin arfanuu kanuma keessanii. Kanaaf liinkii isa barbaadan tuqxanii namaaf ergitu jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma liinkii isa kana tuqee nama tokkoof haa ergu isa dhumarra jiru kana yookaan immoo isa sadaffaarra jiru kana nan tuqa. Yeroon tuqee haala kanaan naa fida. Innaa akkan koppii godhu natti himaa yookaan immoo moor jedhee yoon moor jedhee wantoota biraas naa fidate amma asirratti Facebook, Messenger, WhatsApp, Line, Instagram koppii liinkii kan jedhu jira. Fakkeenyaaf WhatsApp yoon tuqee WhatsApp keessa na galcha naman barbaadu fachumaan nan ergaa jechuudha. Asii immoo koppii godhees immoo naman barbaadeef geessee email yookaan wanta biraa irratti paste gochuu ni danda'a. Moor yoo jettan immoo dabalataan wantoota jiran illee akkasumas maqaa namaas isinii fida. Kunoo asirra wantoota jiran isinii fida. Messengeridhaan illee akka isin ergitaniif namoota garaagaraa isinii fida. Telegiraamii wantoota biraas isinii fida asirratti jechuudha. Kanaaf kan barbaadan tuqxaniif nama sanaaf ergitu yookaan immoo liinkicha koppii gootanii asirraan isaa ta'u achumarraanis liinkicha haala kanaan koppii ishee jettu kana tuqxanii geessitanii nama sanarratti paste gootu jechuudha. Nama barbaadan sanaaf geessitanii paste gootu nama sanaaf erga liinkii kana ergitanii namni sun banee maal godha jechuudha. Aappichi isiniif lakkaa'u jalqabaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma mee gara WhatsApp kiyyaatti hin ergaa. WhatsApp lakkoofsa kiyyaa irratti send bakka haala kanaan ergamaa jechuudha. Amma ergiif hin jira liinkii kana namni kun tuqee daawunlood kan jedhu tuqaa yeroo tuqu gara Play Store geessa. Sana booda Google yookaan immoo akkuma viidiyoo san guyyaa jalqabaa jedhetti isteeppii sanaan banataa jechuudha. Nama kanaaf erga liinkii kana haala kanaan ergitaniin booda viidiyoo san jalqaba irratti hojjedhe ergaa fi akkaataan namni sun banu akkaataa eejentiin ittiin guutu hundumtiyyuu achirra jira waan ta'eef haala kanaan namaaf erguu dandeessu jechuudha. Tole viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaataa namoonni faamilii keenyatti dabalamuu barbaadan maatii Daanii yookaan immoo Daanii faamiliitti warri dabalamuu barbaadan yoo jiraattan ID asirra jiruun kottaatii sarchi nu godhaa yookaan immoo bilbila keessan keessaa maa eejensii bakka jedhutti ID keessan guutaa. Ani immoo maqaan keessan akkuma naa dhufeenan paartiirra jiraachuu hin danda'a yookaan immoo laayiviirra. Maqaa keessan tuqeen sheersinii godhaa wanta baruu barbaadan wanta gaaffii na gaafachuu barbaadan hundumayyuu achirraan dhuftanii na gaafachuu dandeessu. Akkasumas immoo namoonni maatii biraallee taatanii gaaffii qabdan yoo jiraattan dhuftanii gaaffii na gaafachuu dandeessu. Subscribe akkasumas immoo namootaaf sheer gochuullee hin dagatinaa na jajjabeessaa. Viidiyoo kiyya yoo isinii danda'ame amma xumuraatti ilaalaa. Galatooma.